Hashamarka Funee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanneerra dursa hangafoota duundisnitti hima. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo shaggar lixaarratti haleellaa qilleensaa gaggeessuunsaa gabaafame. Waraanni naannoo Amaaraa godina Matakkal keessatti namoota nagaa hedduu ukkaamsuun isaanii eeramee jira. Uummata Oromoo qofaatti adda fo'uun mana jireenyaa isaanii magaalaa Finfinnee keessaa qaamoleen biltsiginnaa baasan. Lixa Oromiyaa Galjiitti TPP'n dargaggoota Oromoo ajjeesanii reeffa uummanni akka hin kaasneef dhorkan. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti haleellaan masjiida irratti raawwachuun dhagahame. Daawwattoota keenya gara bal'ina oduuttaan isin dabarsaa. Oduu kan isinitti mu'an mooneet badhaasaati. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo shaggar lixaarratti haleellaa qilleensaa gaggeessuunsaa gabaafame. Tibba kana duula waraanaa guyyaa 30 saganteeffachuun mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti banee jiru lammiilee nagaa hedduun ajjeefamuun isaanii kan himamu. Haleellaa waboon gaggeessaa jiru dandamachuu dadhabuurraan mootummaan Itoophiyaa haloo ba'annaa uummata nagaa Oromoo irratti gaggeessaa jiraachuutu eerama. Addatti tibbana giddugala Oromiyaa bakkeewwan hedduun waraana guddaa keessummeessaa kan jiran yoo ta'u, waraanni mootummaa lakkoofsaan hedduu ta'an ajjeefamaniiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa lixa shaggar aanaa Abunaa Gindabarat keessatti haleellaa qilleensaa gaggeessee lammiileen nagaa ajjeefamuu isaaniitu ibsame. Haleellaa qilleensaarraa kun eebila 22 barkuma 2022 jimaata darbe gaggeeffamuu isaa jiraattonni naannichaa miidiyaaleef kan himan yoo ta'u, bakki haleellaa xiyyaaraan uummata nagaarra ga'e kunis lixa shaggar aanaa Abunaa Gindabarat ganda Doggomaa Kibbii kan jedhamu keessatti gochaa gara jabinaa mootummaan biltsiginnaa taasise. Kanaanis namoonni nagaan tilmaamaan 25 ol ta'an ajjeefamaniiru jedhan. Mootummaan biltsiginnaa gamasaan haleellaa diroonii waboo irratti gaggeessuusaa BBC'f itti gaafatamaa kominikeeshinii godina Shawaa Lixaa obbo Tasfaayee Mirreessaa ibsanii jiru. Jiraattonni ammoo haleellaan raawwate waraana bilisummaa Oromoo irratti osoo hin taane uummata nagaa miidhuuf kan xiyyeeffate ta'uu ibsanii jiran. Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Idil-Addunyaa Odaa Tarbiis akka jedhanitti haleellaan kun uummata sodaachisuuf uummata jiilchuu irratti xiyyeeffatee kan hawaasa nagaa irratti gaggeeffame ta'uu BBC'f himuun isaanii gabaafameera. Haleellaa baatii tokko saganteeffamee mootummaan gaggeeffamaa jiru miidhaa guddaan hawaasa nagaarra ga'uu kan himame yoo ta'u, humnoonni mootummaa dirooniin uummata rukutuu cinaatti miseensota maatii dabalatee namoota deeggartootaa fi maatiiwwan waraana bilisummaa Oromoo jechuun jumlaan ajjeesuu isaanii irra deddeebiin kan gabaafamudha. Waraanni naannoo Amaaraa godina Matakkal keessatti namoota nagaa hedduu ukkaamsuun isaanii eeramee jira. Gabaasa arganneen humnoonni Amaaraa godina Matakkalitti abbaa gadaa Oromoo Matakkal dabalatee namoota hedduu ukkaamsanii fudhatan jechuun himame. Yeroo adda addaatti sabummaan qoodanii uummata irratti haleellaa banuun kan himataman humnoonni Amaaraa abbaa gadaa dabaloo hiikaa waliin namoota nagaa 20 ol ta'an ukkaamsanii as buutee dhabamsiisuun eeramee jira. Taatee tibbana raawwateen godina Matakkal ganda Gaaleessaa jedhamu obbo Dhugumaa Ayyaanaa abbaa gadaa Oromoo Matakkal kan ta'an dabaloo hiikaa dabalatee jiraattota gandichaa daa'imman xixiqqoo fi maanguddoota akkasumas dargaggoota baay'inaan 200 ta'an bakka tokkotti walitti qabuun konkolaataa gurguddaatiin fudhatamanii adeeman jedhan. Namoonni ukkaanfaman kunneen mana barumsaaf buufata humna addaa naannoo Amaaraa keessatti hidhamanii kan jiran ta'uu isaanis gabaasni arganne ni mirkaneessa. Humnoonni naannoo Amaaraa baatii tokko duras uummata Oromoo nagaa jumlaan ukkaamsuun kaan ajjeesanii kaan ammoo dararaarraan ga'anii gallakkisuun isaanii kan yaadatamudha. Naannoo Amaaraatti qaamoleen hidhatan lafa babal'ifannaaf jecha daangaa Oromiyaa cabsuun weerara guddaa banuun isaanii ni himama. Weerara daangaa irratti banameen Oromiyaa gama Karrayyuu Wallaggaaf Matakkal irra jireessaan lola bal'aa gaggeessaa kan jiran ta'uu kan eeramu. Lolli daangaarraan baname kan sochii lafaa babal'ifannaa humnoota Amaaraan eegale kun hiikaa akka argatuuf wawwaatamus daranuutti dabalaa bulaa jiraachuun ala dhaabbatee kan hin beekne ta'uudha kan jiraattonni himan. Torbanuma darbe keessa lolli guddaan humnoota Amaaraan Oromoota Walloo irratti banamuun lubbuu nama hedduu darbuusaa gabaafamaa tureera. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa guutuutti waltumsuun weerara Oromoo irratti banuun kan eeramu yoo ta'u, faallaa kanaa mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo daboo waraanaa naannolee kadhachuun lola guddaa Oromootti bananii jiran. Uummata Oromoo qofaatti adda fo'uun mana jireenyaa isaanii magaalaa Finfinnee keessaa qaamoleen biltsiginnaa baasan.
wiirtuu magaalaaf lafa Oromoo kan taate Finfinnee keessatti uummata Oromoo sabaan qooduun mana jireenyaa isaanii keessatti banaan gaa'onni mootummaa Itoophiyaa ari'aa jiraachuu miidiyaa FIB gabaasee uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee aanaa 12tti garee finxaaleeyyii aangoo deeffatanii mana keessaa ari'aman kan jedhu gabaasni FIB tibbana komii uummataas bakkicha deemuun viidiyoon qindeessee balbalomseera. Dhiibbaan kun kan irra ga'e uummanni Oromoo waan isaan irra ga'e miidiyaa kanaaf ibsanii jiru. Gabaasichi kan jedheen akka lakkoofsa Habashaatti eebila 11 barkuma 2013 sababii haala hin beekamneen manni abbootii warraa 36 gubatee tureen jiraattota kanaaf kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee mana kondominiyeemii kennaniifii turuu jiraattonni kunneen himan. Turtii waggaa tokko booda qaamonni mootummaa bulchiinsa manneen irra hojjetan eebila 11 barkuma 2014 sooma ayyaana Faasikaa hiikuuf qophaa'aa jirrutti sa'aatii 24 keessatti gallakkisaa baanuun jedhame jechuun jiraattonni kun himan. Adeemsa seeraa utuu eeggatiin sa'aatii jedhametti humnootii nageenyaatiin dirqamanii mana hidhaatti galfamuudhaan wabiidhaan gadhiifamus uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee aanaa 12 himanii jiru. Akka jiraattonni kun FIB'tti himanitti mana kondominiyeemii bulchiinsi kantiibaa nuuf laate kana waan nurraa eegamu kaffallee keenya godhachuuf adeemsa jalqabne nurratti cufanis jedhu. Magaalaa Finfinnee keessa tooftaan uummata Oromoo dhiibanii baasuun haaraa ta'uu baatus ifatti akka kanaan ergaan takkaa jumlaan sabaan qoodanii mana keessaa ari'uun ammoo daranuu taatee Oromoo magaalaa Finfinnee keessaa dhabamsiisuu cimee hojjetamaa akka jiru ragaa kan ba'udha. Magaalaan Finfinnee erga moggaasa maqaa ishee jalqabarraa haqanii Addis Ababaa jedhanii qabee Oromoon keessatti nagaa argatee kan hin beekne ta'uun kan himamu aangaa'onni mootummaa sirna impaayera Itoophiyaa irra deddeebiin uummata Oromoo irratti yakka raawwachuun itti fufuudhaan ammallee magaalattii keessatti Oromoon dhiibamaa jiraachuu gabaasni kun ragaa baha. Haala uummata Oromoo kanarratti raawwate ilaalchisuudhaan tibbana miidiyaa hawaasaa irratti hawaasni Oromoo komii qabu haalaan agarsiifataa kan jiru yoo ta'u sabaan qoodanii magaalattii keessaa saba Oromoo ari'uun gochaa akka malee nama gaddisiisu ta'uunis ibsameera. Lixa Oromiyaa Ganjiitti PP'n dargaggoota Oromoo ajjeesanii reeffa uummanni akka hin kaasneef dhorkan. Lixa Oromiyaa bakka Ganjii jedhamu keessatti dargaggoonni Oromoo 3 waraana biltsiginnaatiin ajjeefamuu akkasumas naannicha keessatti uummanni Oromoo haala ulfaataa keessatti akka argamu odeeffannee gara keessanitti bilbille. Mee taateen raawwate kun dhugaadha? Har'uma utuu hin taane dheengaddarraa jechuudha. Gaafa dafinoo ajjeesanii nama 3 bakka tokkotti ajjeesanii jechuudha. Ijoolleedhuma naannoorra jiraatanii uummata keessa jiraatanii nama 3 bakka tokkotti ajjeesanii jechuudha. Kan isaan fayyuma abbaa nagaatii isin hariiroo akkas waraana bilisummaa Oromoo wajjin walitti dhufeenya qabdu waanuma jedhuunidha. Ijoolleen kun utuma isaanii amma ammaatti jechuudha. Ijoolleen kun reeffi isaanii achiin kan jira jechuudha. Dafinoo ajjeesanii harrii guyyaa 3 akkas guyyaa 3 fi xaarii jira jechuudha. Reeffi isaanii amma bakkeerra jira jechuudha. Ijoolleen kun jechuudha. Godinuma Wallagga Lixaa aanaa Ganjii ganda Baqatoo bakka jedhamu. Hayyee barattoota moo hojjetatanii kan bulanidha ijoolleen ajjeefaman kun? Ijoolleen ajjeefaman kun barattootadha. Hayyee hawaasi naannichaa ammoo reeffa kana kaafachuudhaaf waan gaafate qabaa akkasumas immoo poolisoonni ajjechaa kana raawwatan achumarra dhaabbatanii eegumsa godhu moo reeffiin kaane gaafa jettu? Achumarra dhaabatanii dhukaasa banuu ijoollee kana qaamatti gaafannee qaama dhufee akka reeffii kan wayyamtu jira jedhanii abbootiidhuma jaarsolii biyyaatti ergame jaarsolii biyyaa didanii jaarsolii biyyaa jiru doorsisanii nan gara duubaatti deebi'anii jechuudha. Kaleessa kanas har'as immoo bakka amma reeffa isaanii jechuudha dhugaasitti muke jechuudha. Har'a reeffi isaanii jechuudha har'a jaarsi tokko dhaqanii lullee gara sana dhannee isa booda reeffa isaanii kana reeffa dhala namaa tara poolii godhate beektaa wanta guyyaa 3 reeffa namaa bakkee bulu jechuun reeffa kun beektaa poolii godhate amma uummanni jaartoliin gara sana dhaqan isayyuu immoo dhaqanii jennaan reeffatti iyyuu butuu didanii isa booda jaarsi tokko yoona ajjeefte na ajjeesi jennaan isa booda hin deemtu ajajadhaa dhagayi qaama ganaa dhufe akka reeffi kun ka'utu jira jedheeni naagaa isa booda jaarsiin ka'u wanta meeshaa baatuu fi sodaatee gara duubaatti deebi'an jechuudha. Haga ammaatti reeffi kun hin ka'in jira. Reeffi kun haga ammaatti hin ka'in jira jechuudha. Ijoolleen kun kan wareegamanii maqaan isaanii jechuudha. Amma dukkan ittaanaa Dabala Caalii jedhama, Abduu Huseen jedhama. Ijoolleen kun nama 3 bakka tokkotti kan isaan wareegaman. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti haleellaan masjiida irratti raawwachuun dhagahame.
Guyyaa kaleessaa magaalaa Gondar keessatti dhibdee amantii kan fakkaatu uumamuun lolli guddaan qaamota amantaa Musliimaa fi Kiristaanaa hordofan gidduutti gaggeeffamaa turuu miidiyaaleen gabaasan. Rakkoo uumame kanaanis lubbuun namaa darbuuf qabeenyaan mancaafameera jedhame. Miidiyaalee hawaasaan kaleessa galgala akka walii qoodamaa turetti lola finxaaleeyyiin Amaaraa maqaa garaagaraan sochoon hordoftoota amantaa Musliimaa irratti bananiin lubbuun nama 3 darbuunsaa himamee jira. Dhagaa dargaggoota ijaaramaniin darbatamaniin caccabuusaa suuraalee viidiyoon facaafamuun maxxanfamaa tureera. Lola humnoonni amantaa kiristaanaa da'oo godhachuun banan kanaan kisaaraan akkan hedduu ta'e kan naqqabe yoo ta'u, haleellaa guddaan guyyaa kaleessaa magaalattii keessatti deddeemaa turuunsaa himamee jira. Haala kana ilaalchisuun mootummaaf jaarmiyaaleen siyaasaa adda addaa ibsa balaaleffannaa baasanii kan jiran. Mootummaan naannoo Amaaraa haalicha ilaalchisuun ibsa kibxata kaleessa galgala baasee walitti bu'iinsa uumameen lubbuu lammiilee nagaa miidhaa qaamaaf qabeenyaarra ga'een mootummaan naannichaa gaddi guddaan itti dhaga'ama jechuun walitti bu'iinsichaan lubbuun namaa darbuusaaf qabeenyaan mancaafamuu ibseera. Taateen mana amantaa Musliimaa haleeluu naannicha irratti deddeebiin kan dhaga'amu yoo ta'u, naannicha keessatti gochaawwan gara jabinaa hedduun raawwatamuutu himama. Humnoonni waraana naannichaaf qaamoleen naannichaa maqaa faannoo jedhuun ijaaraman nama fayyaa utuu lubbuun keessa jiru abiddatti qabsiisuun gubanii daaraa taasisuu nama madaa'e ambulaansiin mana yaalaa deemaa jiran tuuta baay'een itti nammanii akka boofaa tumanii ajjeesuu fedhan ammoo daangaa naannolee ce'uun qabeenyaa uummata nagaa saamuu dabalatee yakkoota rifaassaa ta'an danuu raawwachuu irra deddeebiin kan dhaga'amudha. Humni faannoo jedhamu mootummaa naannichaan kan tumsamu yoo ta'u, yakkoota gurguddaa akkanaa wayitaa raawwatanittillee aangaa'ota naannichaan kan deeggaramaniif jajaman ta'uu isaaniitu himama. Daawwattoota fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa oduun ammaaf qabanne kana gammaa fi qophiilee Keelloo afaan waliin turte gaarii.